Akkam jirtu gaa hordoftoonni Milkii Miidiyaa an Dooktar Naa'oliidha. Har'as qophii haaraa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Nu wajjin tura. YouTube keenya subscribe godhaa, like godhaa, share godhaa. Nagaa fayyaaf jaalalli bakka jirtanitti isinii wajjin haa ta'u isinii jenna Milkii Miidiyaa irraa. Egaa har'a jalqabneerra. Har'a mata dureen keenya maalodha? Waa'ee fayyaa sammuu laallata jechuudha. Mata dureen keenya waa'ee fayyaa sammuuti. Fayyaan sammuu gaa fayyaa qaama keenyaa kamiin olitti illee murteessaadha jechuudha. Yoo sammuun keenya fayyaa qabaateti hojjennee jijjiiramuu dandeenya. Yoo sammuun keenya fayyaa qabaateti fayyaa qaama keenya biraas eeggachuu dandeenya jechuudha. Akkas ta'ee utuu jiruyyuu hawaasa keenya keessatti fayyaan sammuudhaa fi xiyyeeffannoon kennamuu gaamine jechuudha hordoftoota Milkii Miidiyaadha. Kanarraa kan ka'e dhukkubsattoonni yookiin immoo miidhamtoonni fayyaa sammuudhaa kan isaan argamanii ergii ofii isaaniirraan maatii irraan biyya irraatiin miidhaa geessisanii boodadha jechuudha hordoftoota keenya. Kanaafiyyuu kanarraa kaanee gabaabumatti saayinsii bal'aadha fayyaan sammuu ofiisaatiiyyuu damee saayinsii wal'aansaa kan mataasaa danda'edha jechuudha kan waggaa dheeraa baratamudha jechuudha barnoota isaatiin. Garuu nuuni akka keenyatti nama tokko rakkoo fayyaa sammuu qabaachuu danda'a kan jedhu mallattooleen agarsiisuu danda'u maaloodha mallattoo kamirratti hundoofne namni tokko rakkoo fayyaa sammuu qabaachuu mala isa jedhu jennee adda baafne namni sun ofii keenyas haa ta'u nama biras haa ta'u namni sun akka inni wal'aansa yookiin gargaarsa hakiimaa yookiin saayikiyaatiristootaa akka inni argatu akkamitti gochuu dandeenya mallattoolee maal agarsiisaa isa jedhudha jechuudha hordoftoota keenya kan nuuni har'a dubbachuu barbaanne. Mallattooleen kun maal fa'aadha yoo jennee egaa hordoftoota Milkii Miidiyaadha. Namni tokko rakkoo sammuutiin hubameera rakkoo fayyaa sammuu qabaateera isa jedhudha fi mallattooleen agarsiisu keessaati waan tokko xunnee isinitti himneerra jirra jechuudha har'a xunnee isinitti himna jechuudha har'a hordoftoota keenya. Inni tokkoffaan maaloodha mallattoo gadda baay'isuuf of tuffachuu jechuudha. Baay'ee gadduu baay'ee of tuffachuu humnaa jechuudha. Of tuffachuu jechuudha. Inni kun mallattoo tokko ta'uu danda'a. Inni lammaffaan xiyyeeffannoo yookiin immoo konsentireeshinii wantoota irratti hojii irratti maatii isaa irratti hiriyoota isaa irratti wantoota adda addaa irratti namni sun qabu xiyyeeffannoon wantoota irratti qabu baay'ee daran gadi bu'uudha jechuudha. Xiyyeeffannoon wantoota irratti qabu baay'ee daran gadi bu'uudha jechuudha. Mallattoo inni lammaffaan ta'uu kan danda'u. Mallattoo inni sadaffaadha miira fiilingiin sodaadha fiilingiin dhiphachuu fiilingiin badii qabaachuu yookiin giiltii sababa gahaa tokko malee jechuudha. Namni tokko badii qaba yoo ta'e badiin isaatti dhagahamuu danda'a. Garuu fiilingiin giiltii yookiin badii qabaachuu sababa gahaa hin qabne akkasumaan jechuudha nama sanatti dhagahamu jechuudha ta'uu danda'a jechuudha. Inni arfaffaanii amalli nama sanaa tasa jijjiiramu osoo baay'ee gammadee jiru amma immoo immediately namni baay'ee gammadee kolfee taphachaa ture. Gidduutti immoo osoo manni aaree yookiin boo'uu argu amalli namni sun mood change amalli namni sun keessa jiru tasa jijjiiramu jechuudha. Inni kunis mallattoo keessa tokko ta'uu danda'a jechuudha. Hordoftoota Milkii Miidiyaa YouTube keenya like godhaa, share godhaa, subscribe godhaa. Inni shanaffaan maaloodha? Suisaayidii yookiin immoo of ajjeesuuf yaadu. Waa'ee of ajjeesuu, waa'ee suisaayidii kitaabota isarratti barreeffaman dubbisuu, waa'ee isaa namoota gaggaafachuu, iyyaafachuu. Waa'ee isaa barreessuu, waa'ee isaa dubbisuu, waa'ee isaa namoota konsalti gochuu, waa'ee of ajjeesuu suisaayidii yeroo baay'ee namoonni haasa'u. Inni kunis mallattoo ta'uu danda'a jechuudha. Inni ja'affaan wantoota soba ta'an akka dhugaatti amanu. Inni kun deluujin jedhama jechuudha. Deluujin fakkeenyaaf namni tokko na adamsaa jira. Namni tokko na miidhuu barbaada. Callisanii jechuudha. Wanti sun sobadha mirkaneessuun hin danda'amu garuu callisanii wanta ragaa hin qabne amanuu namni kun baay'ee yookiin immoo namni tokko baay'ee na jaallattee jirti yoo dhiirate fakkeenyaaf isheen baay'ee na jaallatti na dhorsiiti malee yoo dubbate immoo inni baay'ee na jaallatti na dhoksa malee humnaa ol jechaadha wantoota tokko dubartii hin taane wantoota garaagaraatti deluujin inni qoqqoodama gurguddaa qaba jechaadha garuu deluujin wantoota soba ta'anii akka dhugaatti amanuu wanta sana proof yoo gooteef namni suni dhugaadha jedhee dogoggora kootiin jedhu jechaadha deluujin jedhama inni kun isaa fi hallucination wantoota fakkeenyaaf wanti qilleensa irraa waatti dubbachuu waa arguu akka abjuu guyyaan abjuu jennee hiikuu dandeenya isa kana hordoftoota keenya hallucinationii fi delusion jechaadha. Inni warri kun mallattoo ja'affaa ta'uu danda'u jechuudha. Mallattoonni kaan fedhiin saal quunnamtiidha tasa baay'ee dabalu yookiin immoo tasa baay'ee hir'achuu. Inni kunis mallattoo ta'uu danda'a jechuudha. Inni saddeettaffaanii rakkoo hirribaa hammaataa yookiin baay'ee rakkoo hirribaa dhabuu ta'uu danda'a yookiin immoo baay'ee hirriba keessaa ka'uu dadhabuu sababii kanarraan kan ka'e immoo dadhabbii
dadhabbii guddaatti argama jechaadha. Hirriba seeraan wanta hin rafneef yoo rafanis wanta hallusineeted godhanii yookiin immoo wantoota garaagaraa seeraan wanta hin rafneef guyyaarras immoo taayird baay'ee dadhaboo ta'uu weight loosii ulfaatinni isaanii illee irrachuu danda'a jechuudha. Inni salgaffaan wantoota salphaatti aarii baay'isu. Wama xinnoodhaanii garmalee aaruu jechuudha. Inni kun isa siraajii wal qabata. Atuma aarii jiru immoo deebi'ee gammadu mood cheenjii bakka mood swing inni kun mallattoo ta'uu danda'a jechuudha. Hordoftoota milkii miidiyaa subscribe godhaa, like godhaa, share godhaa. Ani Dr. Naa'oliidha. Itti fufnee jirra hordoftoota keenya. Inni kurnaffaan wantoota sammuu namaa jijjiiran fayyadamuu baay'isu. Dhiphoo sana istireesii sana jala bahuudhaa fi wantoota sammuu namaa jijjiiran kanneen akka alkoolii, tamboo, diraagota garaagaraa wantoota akkasii fayyadamuu maaliif fayyadamuu? Wanta sana jalaati istireesii sana jalaa bahuudhaa fi wanta sana fayyadamuu wanta sun immoo deebi'ee isaan irrattis miidhaa sana itti caalchisaa deemaa jechaadha. Inni 11ffaan maal oola hordoftoota keenya obsession wanta jedhamu shakkii sababa malee waa shakkuu sababa malee fakkeenyaaf mana yoo cufanii deebi'anii ammas manni sun hin cufamne jedhanii deebi'anii iddoo fagoo jiru falichee gochuu ta'uu danda'a. Wantoota garaagaraa egaa obseshiniin suni gosa garaagaraatu jira. Obseshiniin waa'ee qulqullinaa irratti harka amma dhiqachuu garmalee ta'udha jechuudha. Wanta tokkotti obsessive compulsive disorder jedhama jechaadha. Obsession inni kunis mallattoo rakkoo sammuuti jechuudha. Inni 12ffaan ilaalchi ofii qaban daran ol ka'uu yookiin immoo daran gadi bu'uu. Fakkeenyaaf ani baay'ee nama cimaadha. Namumti tokko ka'e ani nama baay'ee beekamaadha. Garuu namni sun nama beekamaa miti jechuudha. Wanti dhugaan jiru ani nama baay'ee cimaadha akka addunyaatti dhiyaata jechuudha. Garuu namni sun dhugaa miti jechuudha wanti sun. So yookiin immoo ani gatii hin qabu jedha. So nama gaarii ta'ee jiru iddoo gaarii jiru ani nama hin ta'u. Yookiin daran baay'ee ol ka'u yookiin immoo daran ol ka'udha jechaadha ilaalchi ofii qabanii. Egaa hordoftoota milkii miidiyaadhaan Dr. Naa'ol Haayiluuti. Sagantaa keenya irratti akka gammaddan abdii guddaa qabnaa. Egaa hordoftoota keenya namni mallattoolee armaan olitti caqasaman kanneen qabanii hakiimota sammuu saayikiyaatristoota yeroodhaan dubbisanii gorsaa fi wal'aansi kan qorichaan laatamus yoo hin barbaachise akka fudhachuun barbaachisaadha jechuudha hordoftoota keenya. Egaa nagaa fayyaaf jaalalli bakka jirtanitti wajjin haa ta'u. Galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa. YouTube keenya subscribe godhaa, share godhaa, like godhaa ulfaadhaa. Deebana.